Beeksisa har'aa qamadii miiccinaa mee waliinii koottaan isiniin jedhaa ganama naannoo sa'aatii afuriiti. Qamadii miiccuun barbaade yoon sores na tursiisa keessa isnaan bahu qulqullinni isaas isa jedhamuuf walumaa galatti shifaa isaas biyyoo isaas ni miicca waan ta'eef biyyoon qabu maashiniidhaan dhahame waan ta'eef kanuma manaati. Maashinii midhaan dhahame waan ta'eef biyyoomaa tokkollee hin qabu garuu shifaa moo shifaa isa dhedheeraa tokko qaba. Isa miicaa jira laayik sheer godhaa yaadaaf gaafii qabdan barreessaa na waliin ta'an isiniin jedha. Qamadii miiccinaa jechuudha. Of dhaqamee samuuna kana shiroo xaafii minaaman jee walitti qabadheeti waliin deemnaa waliin hojjannaa. Naa qoora guyyaa har'aatiin qamadiin jechuun bishaan keessa galchitanii miiccitanii irraa fuffuutanii kun akka kanatti bishaan iddoo lama godhachuu qabdu. Akkasitti miiccitu jechuudha. Irratti naa qoora'ee yaada. Anaa laayikii fi sheeriin keessanii nafini yaadaaf gaafii qabdan immoo koomantii jala godha. Sabiskiraayib gochuun dagatiin ani isiniin jedha. Nagaan immoo hin dagatamne. Nagaa Waaqayyoo iddoo jirtan, gola jirtan, bakka jirtanii fi naannoo jirtan, biyya jirtanitti isiniif habaayatu. Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Kunoo egaa. Hojjetachaa jirra isiniin jechuu barbaada. Bishaan mazabzafaa iddoo lamatti godhadheeni tokkotti dursa kun akkanatti irraan kaasa. Mazabzafaa lammataattis immoo sirriitti irraa qulqulleesseeni afa jechuudha. Akkasi jechuudha yeroo kanatti egaa wanta nyaatan tokko yoo sirriitti qulqulleeffatan malee bariichi bara waan baay'een ulfaate ta'e. Cirrachi kun jira. Kulaalii xaxariin gisee kanatti baay'ate duratti namnumti akkamitti jiraata. Lafatti xanxalatanii lafatti dhahatanii soraniituma keessa guuranii geessanii daakanii nyaatuun beeku gingilchaadhaan beektu isa duriiti. Isa ammaa garuu dhugaa dubbachuuf ijoo dhalli namaa lafarra yaa'u dhugaa waaqa qulqulluun hin jiru jechuudha. Akkam nama jabeessee of eegee malee jechuudha. Kan baay'ee isin garramu keessaa karaa kamiin of eegdanii hin dandeessanii yeroo darbee yaa'u xixiqqeessee hin daaku of jajuuf otoo hin taane gizum tokkoon daakee meeditti naqadhaa yaa'u daa'ima faanas waan naan mijannee fi yeroo namni na gargaartuun na bira jirtus haa ta'u yeroo kamis firrinnaa tokko dhufanis naa soranii minaaminaan deemu ture. Yeroo sanatti namni na gargaartus na bira hin jirtu namnis ani koottaan jenneeni ka'ee of cootti hin daakama kiiloon tokko birrii lamaan sorama soruu jechuudha. Kiiloo 50 geesse meeqaree birrii 100 naa soruu geessee baajaajiidhaan asii kontiraataan qabadhee mucaan manumaa dhufee fuudhee geesseen itti kennee deebi'e yeroon saamii da'u jechuudha. Dayeetii noormaalii fayyisaadhumatti ta'e waan mucaatti kennee geessee dubartoonni 3 yookiin 4 ta'aniitu iddoo of cootaa'u. Namni yeroo kana biisiidha mitiree hin sorsiifatu jechuudha. Beektanis beekuu baattanis ittiin kennitanii isinii soruu buusee wanta maarri tokko diimtuu wayitii isheen dhuftee isa lammaffaa kana gaggaraana jira sorumaa jechuudha. Of eenyurra baajaajirraa hin buusu jennaan dhuftee buuftee mucaa faana achuun marsiifadhee gaafa inni 3 bakka naa sorta isaatii kamitti raawwatta jennaan 11tti naan jette ani kan hin dhaqe 9tti gazaatti kennee galee 11tti naan dhaqu daaksiftee madaabaraa tartee amsa dhannaan geessu madaabaraadhuma afaan qabee hidhee geesse sanatti isumatti naa hiitee na hiikdee daakuu kana. Yaa'u gaamma fakkeenya madaabara tokko xaafiitti goonee geessinee baar irraa afannaa daakame daakuun hin guutaminaan eenyumti keenya waan beeknu. Kazaan ani maamaan natti fakkaanne ani madaabaraan geessee dhaqe gaa jalaan ganaatti har'asee. Naan hiitee madaabara amsaatti na eegdee ishee fudhee galee manatti hin dhagaamne kiiloo 47 innaatti geessu 51 naaf coorra keenya. Achi 47 yaa'u soranii minaamanaaf qannase jedheen qannasuun isaanii natti hin dhagaamne minim nagar anuuf connaa daakan inuma qannasaas natti fakkaate gale yeroon galee guyyaa 2 akkasumatti osoo hin gengilchin dhugaa Kiristoos bukeessee tolche. Godha fayyisaan baay'asoo simani du'e jedha soogidda jennee faranne
soogidda kursuu kana soogidda waxii keessaa inni qambaa goona ashawaa kaa goona ammas afaan tokkoon afaan kennu keessaan gaafa guyyaa lammaffaa irraa qarrareen baaldii dhiqee haaromsee bukeessa jedhan qarraraa sannan gadi qarraru jalli ashawaa bichaa u'uun jedhe Kiristoosin ashawaa naas hin jedhu 5 4 10 seena muluun cabbii ta'e gurraacha ta'e bookeen kun maanni daana'uun hin jirtu daana'uu qaba midhaan manaan ogeessee jedhee innaan akkana qunxuree laalu ashawaa samanaan garafan Kiristoosin inni kun maanni ashawaadhuma miti shaa jedhame viidiyoo godhee tan liixichachi naqee bishaanti naqee bishaan qofaanan bukeessa jedhee akkan deebi'ee midhaan nan gingalchu kinoo Kiristoosin yoo akkam xinnate shiinii tokkon ta'a kan gisee tokko bukeessitan keessaa kan bahe jechuudha. U'uun jedhee bakka Kiristoosin u'uun jedhee maal inni jennee namatti naan bilbilu lakkaa warri soran falfaltoota naan jedhan. Akka kiiloo kaasuu fi daakuu xiqqootti ashawaa naqaniiti iddoo tokko kaa'u. Yeroo daakanii harani akka kiiloo kaasuuf ashawaa sana jechuudha. Waliin makanii daakuu godhan gilbixitti si godhanii kan keerraa haddisii nutsuu sanarraa ni qicu jedhan. Namni gizeerraa moraa fi moraadha. An dhugaa waaqaachuun dhaabattee too naaqice kiiloo 3 naan jette ani Kiristoosin nan qica kan namaa laatu Kiristoosi. Yaa narraa feetoon ta'e nan qica. Hin beeku immoo dhaga'ee waan akkana. Ammas nama biraa gaafannaa warra fucoosi jammar isaan itti gattee deemtee yoo ati gowwaadha moo ati soraaniituma keessaa si qulleessuusa kana soo si amanamanii. Innaa muluu gadi buufne adaadan faayisaa tokko dhufanii wal gargaarree gingilchine ani dhugaa waaqaa kana jedhe isinitti himu. Ishi inni gingilchaan ol nuu hafe yoo daakamaan qinqinii isaa immoo ishii ija eenyu kanaa darbee maal goona kulaalii xaxarii dha'u. Sadii irra deebinee gingilchinee dura isaa ashawaa dhumsaa baafnee lammataa caccabduu dhumsaa faana sadaffaa kumdaakutti irratti hambifne dhooganne midhaan jiran kiiloo 50 sanarraa 47 sanarraa qanii 2 malee bukeessee nyaanne gaan. Isa silaa caccabsaa nyaanne mee. Kaza dhugaa waaqayyoo bakka maraanne gingilchinee qunxurree geessine feestaalitti inni masana biratti. Ba'aa tokko mixinnoon se'inaati. Maal inni kun? Eenyutti kennitee? Sittin kennin beektaa miti. Ani soreetuman daakeetuman jette. Ishi kun eessaatti nam'e sortem sumatu daakes sumatu sores kunoo. Anaan jaakeetiin dete cammara jettekka. Achi namichi innoof coommoon beekaa dhoksaaf ta'ee yoo isaan achi deeman gabaan isaas hin deemaka. Irigii sirkaa gannam ennaa galchitu ashawaarraa qunxurtanii yoo ta'e malee akkamitti jedhamoon. Iddoo ashawaatti maxareetum gannurkaa jigee nam'e baajaajiidhaan kontiraata qabne dhaqee baajaajii kontiraatan hin galche deebisee sinii gale innaa baay'ee tokko nagarramee bakka itti dallannee baay'ee tokko dallannee kiw jedhanii warra achi hojjetan mulu nurratti beekame isa jedhamu jechuudha. Kiw jedhanii naani isaan sadan isaanii achi siqanii fiduun jedheen. Fiduu dabalee warra gaaf sana wajjin galchine mucaasa baajaajii fuudhee faana akka gannur kana meesanii mirkaneessan. Hai bakka jedhanii taphattabanii daawunduma isaatoo inni hojjeta waan ta'eef kaasaan dhiisne jechuudha. Nan dhiise. Nan qabsiifna naan jedhe Faayisaan dhugaa waaqa maal rakkoo qaba nuu qica'u jedhan. Amma mee miskiinni tokko namni biddeen tolchu tokko gingilchuun dhaqu maaliif of cootti daasii sorsiifne bargit midhaan amma sana xaafirraan nam'e jedhu akkasumatti bukeessanii akkasumatti saba namaa hamma sana otoo matoos ta'e otoo hamsas ta'e tolchanii namaa kennu inni nyaatu dhagaa qarancisaa nyaachaa jira jechuudha. Nama meeqatu dhibeen qabamamee ilaala. Biddeen nama sanarraa nama meeqatu bitata nama meeqatu nyaata. Biddeen 200 tolchite nama 200tu nyaata jechuudha bar. Sana keessaa dhagaa 2-3 cabsuu danda'a biddeen tokko keessaa. Inda'u nan qabsiisee dheevaa isaan dhugaa waaqa maaliif mucaan baajaajii asiinuu fuudhee geessas
fuudhee deebisees tokko ragaadha ka. Achumaa fuudhee achumaa manatti galchine yoo gadi nam'e jechuu hin danda'u yookiin kana jechuu hin danda'u. Manatti midhaan nyaatutti ashawaa naqne hin jennu. Bakka anyways nan dhiisii jedheeni isheetu cubbuu bulfata nun galchu. Fuulduratti tarii immoo qabaattee jennee dhiifnee sana booda addasii manatti sorree manatti maal goonee geessina malee ginumaayyuu jechuudha bakka. Kanaaf maal isin jechuu barbaade manatti qulqulleeffadhaa yeroo kana karaa naanna'aa karaa meeqa isin qaqqaba wanti baay'een waan maddiidhaan dhibamammoo namnarraa dhibeedhaaf baay'ee eenyudha qophaa'aadha waan isaan beeku. Akkasiin isiniin jedha akka kanatti yoo manatti amma tokko sooratanii qulqulleeffatanii geeffatanii malee namnarra koo uummataadha kun kallattiidhuma akkanaan fayyadamaa garuu baay'ee ulfaataadha isiniin jechuu barbaade. Akka kanatti egaa miicee hafee jira. Haala kanaan jechuudha. Banagaraachin baay'ee nyaannu akkanuma nama rareen nan daaka malee kiristoosiin of jajuuf jechuu dandeessu. Ani namaa qicee fixe kanaan dura kiiloo 30 wayii daaknee jechuudha. Qamadii baay'ee faayisaan hin nyaatu cuggaarraa qaba. Ginuma cuggaarraa hamaa qaba. Inni hin nyaatu. Isuma dhugaa dubbachuuf of jajuuf miti. Hin beektu namni cuggaarraa rigii qabdan. Garuu ani immoo si'uma tokko lama nyaadha malee manatti mana miti. Namaa tolchitanii ambaashaa miti kan kennitanii bakka gizee baay'ee jira mitiire waan akkasiitii yoo baadiyyaa ta'e malee gizee kanatti immoo daabboo tolchitanii namaan geessitanii warra baadiyyaatiif yoo kana kiiloo 3 gootan duqeetii kiiloo 2tti dabaltanii daabboo bareeda tolchitanii namaan geessitu. Warra magaalaa magaa hafee yoo qamadii tolchitan waa biraa isiniin jechuu danda'u. Duratti qamadiin abeet akka inni das nama jedhuyyuu. Kanan isiniin jedhaa anyways yeroo tokko jira mitiire keessummaan namatti dhufaa kan bulu dhufaa daa'ima qabachuu danda'u daa'imnan baashachuu dandeessi. Atis yeroo koommatte tokko shaayii faana gaaf nama kalcheessises minaamna isa jedhuufani malee faayisaan ginumaan fayyadamu. Haala kanaan miicee xumuree jechuudha. Gartokkee duraan miicetanii mucaan boonyan immoo deebisee gartokkee isaa amma miicee si'a lama miicee jechuudha. Kiiloo 20 daakee ga'a. Ilaa karaa sana jiidhaadha argitanii garri kun jiidhaadha. Reefuun miiceenni sun xafaaf jedhe mucaan boonyanan gidduudhaan dhiise. Akkasiin isiniin jedhaa kana fakkaataa yaadaaf gaafii qabdannaa barreessaame isinimmoonii isiniin jechuu barbaada. Akka nagaa biyyi lafaatii manumatti waan hundumaa qulqulleeffachuu wayyaa shiroo jettan boqqoolloodha jedhan gimmaashni anillee hin beeku isa dhugaa dubbachuuf halaan bituu barbaree jettan kaarotii fa'a itti faaqu jedhanii umtuusa bakka kana yoon isiniin jedhe namantani dhugaa waaqan isiniin jedha jechuudha. Bullaa yoo jettanii waan baay'eetti dabalu jedhanii dinnichaallee itti dabalu jedhan faaqaniiti akkuma bullaatti ba'a. Umtuusa baay'ee ulfaataadha bara kana waan ta'eef manatti immoo dubartiin amma tokko waan dandeessu.